Yo warda akin jeeti sheekha biran jiraati titi sheekha fideetin dhufotti jiraati sheenni kun ani beektaa dalagaan tiyyatuni mashguul ani beektaa mire yaa'u tanaafis sheekha amma fide ammaa sheekha biran jiraatiti kiyyoo sitti ergeetin jira kiyyoon na dura dhaqiti hordatti himititi anis dalagaan tiyyatuni mashguula yoo idduun na yaama faadha jiraate sheekha ergeetin salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi daawwattoota biinishu harka ashama harka fuuni daawwattoota kiyya kam nagaa qabdanii fayyaadha jirtan jira alhamdulillahi galanni rabbiiti kunoo shukurii dhagarfatu jira alhamdulillahi rabbil aalamiin arra kunoo sheeka keenya rabbi uraan haa dheeressuu isaa wajjiin isa bira deematinnis wardaa mana wardaa geessu deemna insha Allah arra guyyaan ka bilaali alhamdulillahi rabbil aalamiin ka wardaan teenye mana ishii keessatti adawwii mana keessatti duraan awwaalamtee edaamiyyoon itti ciqqamtee dararamtee manuma ishii keessa ol kaatee akkamitti dalagattu itti bobbaatu wallaatee caqqaramtee miyyoon bara waa takka faayidaa takka qabu mana keessatti galtee nuti ilmoo bira kanaafuu obboleeyyan kiyya arra fayyitee jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo galata galchinaa arra guyyaan ka bilaal keenya fayyifannu arra sheeyni bilaalitti nu qodha'ee nu fayyisuu deeme rabbii wajjiin insha Allah rabbii wajji du'aa nu godha obboleeyyan kiyya insha Allah takkanaati obboleeyyan kiyya arra gaawwanni qabadhee dhufe kunoo gammachuudha obboleeyyan kiyya gammachuun taa akkana hangana ol hin jirtu addunyaa kanarratti hin jirtu bara obboleeyyan kiyya wanni biraa asirratti ol baanee iyyaa olis hin jirtu wanni iyyinee hanga dhiyootu naa tana dura mataaf dhukkubsuna arganne moo argannee jira alhamdulillahi hordoftoota kiyya bara walumaanuu baga gammaddanii isin jechuu barbaadee obboleeyyan kiyya amma mana wardaa biran jiru sheekha biran jira sheekha fuudhatiin gaa achi geessee arra gaa waan walumaanuu garra gaa obboleeyyan kiyya waan isheenni maalirra jira maalin ga'ee teessa hin oolamu sheyni ara maali akkam godhe bilaal maalirra ga'e teessa hin oolamu walumaanuu eenna insha Allah rabbi wajjin du'aa teessanti nu jabaadha aboo du'aa nu godha hordoftoota fi daawwattoota fi wallahi alhamdulillahi rabbil aalamiin baga gammaddan baga walumaanuu rabbi nu gammachiise alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa rabbii kiyyati sumaatu dandaadha kan nama uumee kan nama kaa'ina nama khawaa namatti dalaguu fi shira nama yaaduu fi nama naqa sumaatu uume yaa rabbii kiyyasa ammallee galanni keeti mucaa xiqqaa kana akka nu fayyu nu godhe yaa rabbii isin dandeessa kanaafuu wardatti dawwaleetiin nu qophaa'e nu eegiin jaan gaama sheekha biran jira sheekha bidittiin jira har'a edee jarjareen nu biraa deemeeti jarjareellee na durallee deemeedha mana wardaa gidee dhaquu na dura deemee akkasitti mana ishee adawwii mana keessatti falfala qarxaasa mana jalatti ulaa ammaama harka afaatti mana afata shaantaa isii keessatti sakkatti waa awwaalanii akkasitti guuruu fi bishaan itti dhiqamboo bishaan fidanii bishaan laalgaa dhok itti godhan adawwiin achumatti daaraa daakuu dhaatee jinniin achuma nyaadhamte jinniin ganaa mana wardaa seettee haani min jirtu boo kun arraan booda insha Allah rabbi wajjin asirra dhaabbannee obboleeyyan kiyya rabbii keenya malee abdata rabbuma ilmi namaa sababuma garuu isheen baga nu jiraate alhamdulillahi ammallee rabbi ubraa nu haa dheeressu rabbiin ammallee itti haa dabalu umriidha insha Allah du'aa nu godha obboleeyyan kiyya hangachi gara galgalatti ni geessina mana wardaati insha Allah bilaalattiin qaraasina asumaanuu wardaan na hifatu jirti warda dawwaleetiin na obsiyaan insha Allah rabbii wajjini du'aa nu godha obsitoota kiyya wallahi du'aan qeebalamtee jirti wardaan na eegu jirti obsiin jaanii sheekha dafeemaa fidini juu jirti ittiin hima السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا وردا دني فيادا نجا بولته هم بني وردا دني شيخ وجري فجر رابره شيخ في ديتن فيدن ما أكبر ديمنجا شيخ برنج رابيتا شيخ سيدا بيتا ندرة ديمه ميره
amma isatti dhageetin barre fuudhee fidu jiraatiti isheen dhufu jiraadhu isheen fideetin dhufaa inshaallah gaay ittimin jeeni warda dhage sheekha dhufu jira jiini yeensitti way dhufeereenni laa sheeni arra daruuri dhufaar daruuridha ammaa biran jiraatiti amma nu gisi saa asirii booda salaata booda ninu yooni jarri natti dawwalee na cinquu baate wajjumaan dhufna yoo jarri natti dhufu natti dawwaluu baate anuu nan dhufaa maaliif anuu bira achi isin biraatee bar isa barbaadee mana isatti dhaqee bira buleetin ammaa isa bira jira akka namni karaa biraan oofne jeetiin bar amma qabee taa'u jiraani. Inshaallah rakkoon qabuuti gise yoo inni dhufes yoo jarri na yaame yoo inni dhufes mucaa gaasiritti yaaboo bilaal kana akka itti naqaru sitti ni godhi laal namni illee gaa kiyyoo sitti erge gaa'e kiyyuma wajjin hanga biraan faan dhufanu. Ayyee rakkoon qabu yaadi inshaallah nama fayya bilaalis akka ati amma eda gammadde kanatti caalaa har'a nu gammachiisun oolu inshaallah. Yalla ye abshir wada ka yaadin ni dhufna yalla ye hordoftoota kiyyaga arragaa kun hoyi gammanne jira inshaallah gammada inshaallah walumaanu rabbi nu gammachiisu mucaa bilaal xiqqaan kun rabbi nu haa fayyisu yaa obboleeyyan kiyya hedduu takka cinqabnu jira duraanga bilaal sheeka kalee bilaal maacha yaamne egidee kana manaa qayyachee kana biraa dalagaa xiyyaa kutu na duuba obboleeyyan kiyya akkasitti isheen hogguma alaa dhufu waa arge kiyyaani sheeyxana fidee gaahun akkati sheeyxana mana kana keessa waa jira qarxaasatti godhanii akka miyyoo hin dubbanne akka mucaan kun hin fayyine jedhanii godhanii yoo mana kana keessa waan kana guurree asii dhabama goonne malee mucaan yoo itti deebitii yoo itti amma qaraanillee kanaafuu akka yoo mana kana keessa naddamnee mana kana tolchine manni keessa fayyaa qabaatee ilmoo fayyitiyye arragaa fayyoon keenya bilaal ni irraan oolamu beekan abadan urtii beeka dhaabboleeyyin kiyya kun arra bilaal nuuni fayyaa inshaallah galgala bira edana gaasaa muraasa booda bilaal akka nu dubbatee haadha wajji taphatu noolu inshaallah obboleeyyin kiyya du'aa nu godha yaa oromootiyya bar isin bar nama gaarii oromootiyya garaan bar boo oromootiyya garaan nutti laaftu boo du'aa isin bar rabbi wajjin sitti nu baddi jiraa obboleeyyin isin malee nama biraa qabnu isin malee nama nu bira dhaabbatu qabnu hordoftoota fi daawwattoota kiyya obboleeyyin kiyya isin jaaladhaa isin kabajaa wallahi rabbi biraa isin haa dheeru bakka jirtanitti wallahi duu isin jaaladha duu isin kabajaa inshaallah du'aa nu jabaadha du'aa itti nu godhaadha akka mucaa kun nu fayyu nu godhaa obboleeyyin kiyya du'aa teessan ni qeebalamte akka jaa'ibaa kanatti namni harka rabbitti ol kanne qullaa gadi hin deebisu jee rabbiin qullaa isin gadi hin deebisin harka ol kan ta'in qullaa isin gadi hin deebisin rabbiin biraa isin haa dheeraftu rabbi riskii guddoota barakaa qabdu isin haa kennu bakka jirtanitti rabbi barakaa isin haa kennu umrii isin haa kennu rabbi fayyaa isin haa kennu hordoftoota fi daawwattoota kiyya waan isin hin jiru qabu warra gammachuu tanaaf sheeka kana argachuu kanaaf wallaahi hanga tana dura ni dogoggorree obboleeyyan kiyyaa nama biraa jala yaanee ooluu sanuu laalame namni keessa jiru warra sheeka inni keessa jirtu sun warra waa godhu kana tokkoffaa isaanii beekadha namni waa godhu ni jiraan namni nuti babbeenu kun jarreedhaan nu wajjin afaan nu gubbar afaan nagaa nu wajjin haasaa waa hidha jiranii obboleeyyan kiyyaa amma waa argaa jirra hedduu waa argaa jirra amma waa baraa jirra namni lakkuma bubbuluun waa babbara inshaallah obboleeyyan kiyyaa waa argaatuma jirra haa galatoomuu sheeyni keenya rabbiin fayyaa nagaan umrii dheertuu rabbi haa kennu isalleen rabbiin isaa haa gammachiisu eda nu gammachiise wallaahi haa galatoomu alhamdulillah summa alhamdulillah yaa rabbii ni dandeessaati kanaafuu hordoftoota kiyya ni gammannee har'a asirratti baanee akkatti sagalee iji jirra wallaahi har'anni innaa gammachuuti waan jiru beeka wallaahi hanga tana dura faraqaa micaate rakkannee waan jinne wallaahi har'a immoo gammannee waan isin dubbanne wallaahi obboleeyyan kiyya innaa gammachuuti inshaallah rabbiin bilaal kana nuu fayyisee qulqullaa'ee yeroo inni haadha fi
Abdurrahmaan wajjin taphatu jammare gara Abraahim ceena obboleeyyan kiyya Abraahim qabuu keenya irraa hin oolamu mana duraa jiranis mana biiftuun qayyaratanii manni isaan jiranii mana geelee biiftutti naannoo sanis hin beeknu fiidiyoo gallakkisuu isaanii nama garraa obboleeyyan kiyya inshaallah rabbiin fayyaadhan Abraahimii garree Abraahim qabnee akkasitti quraana kana sheekha waan arganneef sheekha argannee jira isumatti qaraasinna isumatti galchina ammaa Abraahimu yeroo Bilaal fayye inni nu gara galuuf barba shaakila godhaa jenninu jira kanaafuu inshaallah waan akka manaaba taaje manaaba akkana manaaba wayii rafee ka'uu garte akkasitti inni nu kunu shaakila gadaa san booda nuti qabneetti mana galchinee quraanatti qaraasinee akkasitti mana isatti warda galchinee boo akkasitti ilaal shaashuun baasaa fayyaa isaaniitti dursan jaalala duraanii san walitti deebisuun oolu inshaallah am sa'atin asri azanani salata deemanii obboleeyyan kiyya rabbi nurraa haa qeebalu obboleeyyan kiyya du'aa teenyalleedha sa'atin asriidha namni asrii salaatu nama muslima taanan du'aa inni qeebalantee obboleeyyan kiyya rabbi nurraa haa jaalatu rabbi nurraa haa qeebalu waan hundaa wanni nuti jaalanne rabbi nu haa godhu inshaallah rabbi khairii nu haa godhu gaa tanaafu hanga fiidiyoo gaa qabanne tabiraati qabanne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu